Hongee godina Booranaatti uumamee wal qabatee horsiise bultoonni qe'ee isaanirraa buqqa'anii jiran rakkoo hamaatu harkaanuu qabaan dubbatu. Uriitti cabsan hin qabnu. Dirqan fajala galle qoraan facabsine bisaan fanadheeni waraabninne asxaaneet hin galle. Amta dhalti tullee neegi khaleelle bisaan aliyaan dila salaasa birri diddama kaan boru diiram ka'ee dirqana deeme intal kun durii kun xoraata tokkerra fuudhe biteetin ittiin galeetin sunitti kenna. Akkuma kana cii. Mootummaan nu gargaaruu qaba. Qara midhaan nu gargaaran. Mala waan nu keeteteen san nu agartan. Dhaamocha suman nu balleessa. Nadhee waanamtu eegi akkana asumarraannu hingar tokkollee hin gallu asumatti nu nettete. Dur loonii fi re'een jireenya keenya gaggeeffachaa turre amma garuu sababa hongeen nu jalaa waan dhumaniif ija namaa ilaaluuf dirqamnee jirraan dubbatu namoonni sababa hongeen qe'ee isaanirraa buqqa'anii aanaa Dubluq buufata qubattootaa keessatti argaman kunniin. Nu gaaf durii akka nu jirru sila loon hin jiru sila re'een jiru waan kaan oolalla obbaafte. Amma akkanuma jirra. Asuma garaachi nu balleessa. Qabeen qabna qabeen keennan bulla. Loon gurguran. Re'ee gurguran. Oolaan dhufteennaan harreen nurra obbaata dhaafan. Loon nurra obbaane. Re'een nurra obbaate. Re'ee diqqoo nuti haftellee guma qabnu fidanna. Loon hin finne kanamaan hin finne. Sulleen nurra obbaateetiin nuuyyuu hin qabnu teteen. Amma nuuyyuu amaan qabnu. Ganda irra beenne lafaan quqqubateennaan buqqaaneetiin kaaneetiin yaane. Namoonni buufata qubattootaa kana keessatti argaman qabeenya guutuu sababa hongeen dhaba waan ta'eef namuu waan qabuun akka bira dhaabbattuuf gaafachaa jiru jedhu itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa Dubluq obbo Jaarsoo Bulee. Nam gara 1,410 buqqa'ees jira. Namni 1,410 kunini harki caalaan isa nama guutuu dhabe. Khaloon dhabe. Karee looniin dandamachiisa jedhee dhabe. Khagaal looniin dandamachiisa jedhee gurgurate dhabe. Khabaankii waan qabu looniin dandamachiisa jedhee dhabe. Qaamni waan tokkollee hin qabu wanni inni harka qabu uleen qofti itti haftee fuula jirrutti waan tokko harka waan hin qabneef ag dandeenyu buqqaanee diratti qubanne yoo dandeenyu humnaan waan dir keessatti hojjetan yoo qabaannu hojjenne. Qaamni immoo dhimmi nu ilaal mootummaan taanaan miti mootummaan taanaan qaamni dhuunfaallee nu argee deeggarsa akka danda'amutti qaamni nu taasisuu danda'u akka nu taasisu jedhee. Deeggarsi hangitee namoota kanaaf taasifamaa jiraatus baay'ina namootaa fi deeggarsi waliin gitu waan ta'eef deeggarsi dabalataa barbaachisaa ta'uun dubbatu obbo Jaarsoo Bulee. Akka ana keenyaatti waan nu bir jiraateen godinaallee taa'anii bir dhaabbatanii bulchaan godina dhufe taanaan bulchaa godina dhufe asitti. Deeggarsi midhaan gara kintaala 200 akkasitti taasisaniif jiranii. Immoo baay'een namarraa kan ka'e namni kun nama lakkoofsiree fanim suni waan nam kan ga'uu danda'atiiniti. Hawaasni godinichaa sababa hongeen itti hammaateen qe'ee isaa gadhiisee godaanuuf dirqamuu kan dubbatan ammoo itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Guyyoo Carfiiti. Margi akkuma beekamu muraas ture sulleen dhabamee jira jechuudha. Yeroo ammaan kanatti margi hin jiru. Godaansi jalqabamee jira jechuudha. Internal migration aanalee gara aanaleetti biraatti baqachuun godaanuun kun jalqabamee jira jechuudha. Midhaan immoo kan keessatti facaafamee haalli midhaan facaafamee abdii guddaa kan ta'e ture. Haa ta'uutii malee roobi sun kan itti fuuf hin taane persentii 98.5 guutuma guututti loos ta'ee jira jechuudha midhaan kuniin. Even if persentiin tokkoof tuqaa wayii sunillee kan hin hafaa jennu kaammaan kan afaan uummata hin dhaqqabaa jennu raammoon geerriitii fi hawaannisi sadarkaa akka akkaatti itti bu'eetiin kan balleessu ta'uusaa walumaa galatti persentii 100 ol kan loos ta'e jechuudha. Deeggarsi kanaan dura uummata godinichaa sababa hongeen miidhamaniif taasifamaa ture adda cituu kan dubbatan itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Guyyoo Carfii godinichatti abbootiin warraa 30 ta'an deeggarsa barbaadu jedhu. Ammaan kan yeroo ammaan kana kan abbootiin warraa 30 ol total loss ka ta'an ka kanaan duralleetti harka qallee jedhamanii deeggarama turan kaam immoo boon kanaan dhaban walitti yoo taatu abbootii warraa 30 ol deeggarsa adda ka barbaadanii godin keenya jira jechuudha. Kanaaf haaluma waliigalaa yoo amma ilaalleetiin jenne midhaan kanaan duratti akka deeggarsaatti lammii fedhamii dhufan guutuma guututti ji'a 3 oliif nurra dhaabbatee jira. Midhaan federaalalleen kan dhufan ciccita. Kanaaf waan kan cufayyoo ilaalchee galchiteetiin jetti uummati
godin Booranaa rakkoo kanaan dur caalaa saaxilamaa jira jechuudha.